السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرت هردفتوني بيج ورمو تكنولوجيا بكسما هردفتوني فيسبوك يبرتا ورمو الحمد لله أنا كوت نجيني كيا كان جال الله كان كبجادا بك جرتني سناجيس إجا هردفتون تيا تربي لواندورا فيسبوك كيرتي بري فما توك بوست ولين ترى بري فما تني سمال يوتن أكاونتي فيسبوك سني نمني برا يومو فايدمو بيكو بربادو يوكين برو بربادو جي بوست ولين ترى kanaaf namoonni baay'een barreeffama sana irratti osoo bifa viidiyootiin nuuf qopheessitanii jettanii warroonni baratanii ni jirtanii kanaaf viidiyoo kana isiniif waraabee jechuudha. Walumaa galatti jechuudha akkaawuntii feesbuuk keessanii yoo isin mirkaneessitan malee namni kamuu akka fayyadamuu hin dandeenye haala itti godhachuu dandeessan isin argisiisa jechuudha. Na hordofaadha. Gonkumaa jechuudha yoo isin mirkaneessitan malee namni illeen yoo imeelii keessanii fi paaswoordii keessan akka tasaa argate yookiin akka tasaa haakerillee isin jalaa godhe gonkumaayyuu akka seenuu hin dandeenyeen isin argisiisaa na hordofaa jechuudha. Marra gonkumaa yoo isin mirkaneessitan malee seenuu hin danda'u jechuudha. Yoo imeelii fi paaswoordii harka qabaatallee yoo haakerii godhallee gonkumaayyuu seenee fayyadamuu hin danda'u haga abbaan feesbuukaa suni mirkaneessanitti jechuudha. Kanaaf haala akkas sirreeffachuu dandeessan isin argisiisaa na hordofaa jechuudha. Duraan dursa warroonni hagarraa YouTube channel kiyya hin beekne akkasuma YouTube channel kiyya subscribe hin godhin yoo jiraattan akka subscribe nuuf gootan kabajaan isin gaafanna. Namoonni baay'een hagarratti subscribe gootanii jirtanii warroonni gootan galatoomaadha warroonni hin godhinis akka dhuftanii irraa subscribe gootanii irraa barattan kabajaan isin gaafanna. Subscribe godhuudhaaf YouTube keessanii galtu jechuudha. Okay, YouTube keessanii galtu. Okay, bakka search kanarratti jechuudha. Barsiisaa Oromoo appeettanii search gootu jechuudha. Okay, achiboota kanaan profaayilii keessanii fidaa akkasuma viidiyoolee keessanii fidaa profaayilii keenya irratti kilik gootanii achiboota subscribe kan jettu jirti jechuudha. Warroota subscribe hin godhaniif diimattee haala kanaan maqaa jalatti subscribe kan jettu dhufti subscribe kan jettu kilik gootanii jechuudha. Achiboota fakkii alaarmii kanarratti kilik gootu jechuudha. Yeroo viidiyoon asirratti gallakkifame akka notifiikeeshiniin yeroo hunda isiniif dhufu jechuudha. Akka kallattiimaan isin qaqqabu jechuudha. Kanaaf haala kanaan viidiyoo babbareedatuun irra jira. Viidiyoo kanarra deemtanii akka irraa barattanii barumsa gaggaarii irra jira. Kanaaf kottuu seenaa irraa baradhaa subscribe godhaa YouTube chaanaalii kana guddiftanii jechuudha. YouTube chaanaaliin kun kan Oromoo hundaati jechuudha. Okay, gara barumsichaatti yeroo deebinu jechuudha. Facebook keessanii galtu. Hogguu Facebook keessan galtan profaayilii keessan gubbaan dhuftu. Okay, achi booda jechuudha gadi ni buutu jechuudha. Gadi ni buutu as gadi. Okay, account settings kan jedhamu irratti kilik gootu jechuudha. Achi booda security and login kan jedhamu irratti kilik gootu jechuudha. Okay, yeroo asirra dhuftan jechuudha gadi ni buutu jechuudha. As gaditti jechuudha use two factor authentication kan jedhamu onii gootu jechuudha. Amma kana ofirra jira onii gootu jechuudha. Okay, onii godhuudhaaf isarratti kilik gootanii achi booda jechuudha as olitti jechuudha two factor authentication kan jedhamu raatii asirratti guutu jechuudha. Raatii irratti guutuudha irratti kilik gootanii achi booda paaswoordii feesbuuk keessanii isin gaafata jechuudha. Bakka inni paaswoordii kanarratti paaswoordii feesbuuk keessanii guutu. Okay, kiyyaa gashuuti. Okay, achi booda yeroo paaswoordii feesbuuk keessanii itti guutan yookiin paaswoordii akkaawuntii keessanii yeroo itti guutan jechuudha koontinuu kan jedhamu kilik gootu jechuudha. Okay, ni obsina. Okay, haala kanaan start step kan jedhamu kilik gootu jechuudha. Achi booda haala kanaan lakkoofsa keessan isinii fida jechuudha. Yoo lakkoofsa qabdan irraa jijjiirrachuu barbaadan bakka amma change phone number jedhamu irratti kilik gootanii lakkoofsa jijjiiruu dandeessu jechuudha. Yoo lakkoofsuma feesbuukaatti nuuf haa ta'u jettan immoo continue kan jedhamu kilik gootu jechuudha. Asirratti immoo akeekkachiisuun isiniif immoo barbaadu jechuudha. Lakkoofsa isin asirratti continue jettaniin kun lakkoofsa shari'aa keessanii lakkoofsa hojjetu ta'uu qaba jechuudha. Yoo lakkoofsa hin hojjenne taate rakkoo qaba jechuudha isinii galee. Wanni kun profile code jechuudha. Profile code ammoo sim card keessatti waan dhuftuuf rakkoodha jechuudha. Yeroo Facebook keessan
seentan yookiin namni biraa seenu jechuudha. Profile koodiin sim kaardii keessan irratti ni dhufa. Dijitii 6 isiniif erga jechuudha. Dijitii 6 san yoo isin mirkaneessitanii naxxan malee namni biraa seenuu danda'u jechuudha. Kanaafuu lakkoofsi keessan kun lakkoofsa hojjetuu qaba jechuudha. Lakkoofsa amma harkaa qabdan jechuudha. Sim kaardii amma harkaa qabdan sim kaardii amma itti fayyadamaa jirtan jechuudha. Ta'uu qaba jechuudha. Yeroo akka tasaa sim kaardiin kunillee badallee cheenjii godhachuu qabdu jechuudha. Sim kaardii haaraa bitatan irratti jechuudha. Yoo akka tasaa kan duraan isin jalaa badee kan biraa bitatan jechuudha. Okay. Anamma asumarratti kontinuu godha jechuudha. Isin kanarratti fayyadamaa jira. Kontinuu kilik gootu jechuudha. Achi booda koodii isiniif erga jechuudha. Okay, koodii naaf erge. Koodichi itti guuta jechuudha. Koodichi 7 8 3 1 achi booda asirrattu continue click gootu jechuudha. Eegale haala kanaan continue yeroo click gootan duubatti deebitu jechuudha. Amma oonii ta'uu ilaala jechuudha waan sanii. Okay, security and login ke jumara click gootanii. Okay. Egaa akkuma argitan kun jechuudha. Kun silatti ofirra ture amma oonii ta'ee jira jechuudha. Haala kanaan oonii gootanii namni kamuu seenuu hin danda'u akkaawuntii keessan jechuudha. Yoo isin mirkaneessitan malee jechuudha. Koodiin yeroo shari'a kan irratti dhufte koodii sanii seena malee namni gonkumaayyuu seenuu hin danda'u jechuudha. Kanallee immoo kan olii kana jechuudha. Oonii godhuu qabdu jechuudha haala kanaan. Haala kanaan yeroo namni seenulee notificationin isinii dhufa jechuudha. Haala kanaan Facebook keessan yeroo hunda eeggachuu dandeessu jechuudha. Haala kanaan namni kamuu akka hin seenne godhachuu dandeessu jechuudha. Egaa hordoftoonni tiyyaa barumsa kiyya kanarraa asirratti raawwataa barumsa biraatiin akka walitti deebinutti viidiyoo kana sheer laayik godhuudhaan uummata Oromoo hunda biraan akka nuuf geessan kabajaan isin gaafannaa. Galatooma waan hordoftaniif jiraadha.